obboleettiin teenna haadha ofii meeshaa makiinaa guutuu fi mana walirratti surprise gootee jirti. Kana yoo isin jedhu dubbii dhugaatii fi dubbii dhugaa qofa jechuudha. Akkuma isin argitan kana meeshaa makiinaa guutuu fi mana walirratti jechuu maashaallah akkam namatti tolu. Maashaallah jedha obboleettiin teenna meeshaa makiinaa guutuu fi akkasuma mana haadha ofii surprise gootee jirti. Meeshaa qofaa miti mana wajjin. Akkasuma paartii taanullee isiniif dhiyeessina waan ta'eef paartii jalqabaa kana like gochuun akkuma baratame seenaa warroonni maatiinaaf hin taane subscribe gochuun maatiinaaf ta'a. Viidiyoo kana hanga xumuraa ilaaltan malee biraan tana hiriyoota keessanillee share godhaa. Inni kun paartii tokko qofa osoo hin taane hanga paartii lamaati. Manni akkana fakkaata. Inni kun saalooniidha. Inni kun manyitaadha. Akkasuma shaaworii fi shintibeetii akkanatti qaba jechuudha. Shaaworii fi shintibeetii qaba. Saaloonii lama manyitaallee lama jechuudha. Hundu shaaworii fi shintibeetii qaba. Haala isin argitan kanaan sirreessaa jirra mana kana. Akkuma isin argitan kanatti sirreessaa jirra. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakka jirtanitti nagaaf kabajaan kiyya isin biraa jiraatochaa. Akkuma isin argitan kana meeshaalee haalaan kwaaliti ta'ee fi meeshaa baay'ee babbareedu. Meeshaa mana hunda jijjiirree meeshaa biraa binnee haadha isii qofa osoo hin taane haatituun haadha teenna hunda surprise godhaa jirra akka isin argitan kana. Seenaa kana hanga xumuraatti isinitti hima. Viidiyoo kana hanga xumuraatti na ilaalaa isinin jedha. Waan baay'ee ajaa'ibaatii fi waan hedduu garaa nama nyaatu jechuudha. Haati teenna tun hoo yoo dhagam maaltu itti dhagama maal ta'a laata isa jedhu paartii itti aanu irra qabadhe isinii dhufa. Isa kanaa miti paartiin itti aanu. Meeshaalee manaa kanneen jechuudha. Kan akka rakabotii, kan akka teebilii, kan akka maashina juusii, akkasuma jookii irraa televezyiinii, tiivstaandii, firiizii, eelee buddeenaa, baataa daabboo meeshaalee akka isin argitanii kanneen jechuudha. Haadha ofii surprise gooti maal kana qofaa miti. Uffata aadaa akkasuma baataa daabboo mee maaluma turraa hafa isinin jedha akkuma sufraa nyaata sufraa bunaa qalli maal turraa hafa isinin jedha jalqaba irratti akka du'aa kadhattanii fedhisan gaafadha jechuudha. Mana akkana bareedu kana keessatti haadha fi surprise gochuu jechuudha. Akkasuma maazariin keenya haadha isii qofa osoo hin taane haatituun haadha ta'e namaadha. Yoo argamu maaltu itti dhagahama laata miira akkamii keessa seenaa laata kan jedhullee wajjumaan laalaa isinin jedha. Inni kun paartii jalqabaa. Paartiin lammaffaan akka isinitti fufuu barbaadan hiriyoota keessan share godha. Asumaan jalqaba irra qasii surprise gootee soofaa akkana bareedu kan soofaa nama kudha tokko teessus akkam akka bareedu laala maashaallah hedduu namatti tola. Majlisa ture majlisa ajajnee majlisni bittaa jechuudha. Bittaa eegamnee kaanii booda warri gurgursuun asaabii qayyaree eeggisi soofaa kana jechuudha. Jalqaba inni soofaa qaba mana keessa haa ta'u malee soofaa kunii fi soofaan sun diizaayiniileen garaagaraa baay'inaallee garaagaraa soofaa qabanii soofaa irra gara majlisaa jijjiiraa jettee ergasii akkas taa'anii jennaaniin waan baay'ee keessa darbu isin jedhaa beeksisa kiyya gara soofaa kanaatti jijjiira isin jedha. Soofaan sun kun soofaa nama kudha tokko teessisuudha jechuudha. Gatiin isaa kuma 100 fi birrii 10,000 galeera jechuudha. Akkuma isin argitan kan haalaan bareedaa maashaallah reezaariidhaa fi cabbiidhaa wal keessa dalagamee haalaan namatti tola hedduu kwaalitiidha akkana fakkaata isin jedha. Soofaan kuni namoonni jaallatanii namoonni isinitti tole koottaa keessaa nuufisaan nurraa dhabsadhaa isin jedha. Soofaa akkana bareeduu fi soofaa kwaalitii ta'e kana namni hajamtan inni irraa dalagamulee boondii irraa dalagama jechuudha. Soofaan kun birrii 100 fi 10,000 qofa jechuudha. Namoonni hajamtan koottaa keessaa nu dubbisa isiin wanta namatti kastaamarii kiyataateef meeshaa nama hedduu waan argatuuf 100,000 naannoo ta'e isiidhaaf jechuudha. Dabalee jira 100,000 galee jira waan ta'eef garuu isiidhaaf kabila 100,000 fi 800 jechuudha. Itaasee teebilii haalaan bareeduu fi haalaan kwaalitii ta'e kan jechuudha. Birrii meeqaan bitameettanii isin garramuu danda'a akkam akka bareeduu fi kwaalitii isaa laalaa haalaan namatti tola. Waraqaalee irraa waraqaalee irraa baasnee jirru haarawaa akkuma argitan kan isin argattanii. Teebiliin kun meeqaan bitamu jettanii 18 jechuudha. Namoonni gochuu barbaadanii namoonni hajamtan gochuun sadhaas ni jedha. Kana waraqaa akka bu'aa shofnee dhugaa waan biraatti miti. Namoonni hajamtan deebii isaa sadhaas ni jedha. Kaansi jeeqii haalaan bareedu jechuudha. Hababaa haalaan bareeda burcuqqoo isaa kan wajjin jechuudha. Hababaan kun bareedu ilaala akka bakka namatti tolu isin jedha warroota kiyya. Inni akkuma isin argitan kana birrii kuma sadii fi dhibba jaha jechuudha. Akkuma isin argitan kana kuma sadii fi dhibba jaha akkam akka bareedu ilaalaa isin jedha. Itaasee baatiraa daabboo ikoosanii haalaan bareedaa ta'ee fi kwaalitii ta'e kana jechuudha. Maashaallah haalaan namatti tola haalaan bareedaadha. Banuu hin barbaadu maazariin ofiitii haa banatanii gatiin baataa kana birrii 29 jechuudha. Itaasee xaamixaanidha. Xaamixaanni kun jalqaba irratti hababa wanti xaamixaanni kun kan teebilii kana jechuudha. Asirratti
argitanii teebiliiti isa tokko jedhanaa qaba lammaffaa kana sadii afuri jaha tikkalfamera torba saddeeti akka bareedu laala sagal kudhan firee kudhan takka lama sadii afuri shanii jaha torba saddeet sagal kudhan firee kudhan jechuudha xaalli firee kudhaniiti birri kuma sadii fi dhibba sadii jechuudha itti aansee asirratti aanani akkuma isin argitan kana birri kuma afuri zayitiidha birri kuma lama dhibba jaha maashina juusiiti kuma saddeetiif dhibba shanii saachii tokkoffaa orijinaalii kwaalitiidha jechuudha burcuqqoo bishaaniiti darzana isii jechuudha burcuqqoo bishaanii darzana birri kuma tokkoo fi dhibba saddeeti akkas naannoo isaanii siinii bunaa rakaboota isaa wajjin siiniin bunaa akkana bareeddu tuni argitanii haalaan bareeddi siinii hedduu kwaalitiidha jechuudha siiniin kuni akkuma isin argitan kana maqammacaan isaa kennu akkana jira siiniin akkana argitanii hedduu namatti tolti siiniin kun birri kuma shan jechuudha ittaansi sufraa rakabotii kana jechuudha rakabotiin birri kuma jaha fi dhibba shan jechuudha inni kun jalaan gala akkuma isin argitan kana argitanii akkam akka bareedu kan inni irraa dalagan inboxiidha jechuudha bishaan illee hin seenu kan suudii san fakkaata yookaan dubaayii san fakkaata argitanii xarzii isaa kana laalaame xarzii isaa kana argitanii kan suudii yookaan dubaayii san fakkaata inni kuma jaha fi dhibba shanii sufraadha sufraan birri kuma tokkoo fi dhibba saddeet jechuudha kan rakabotiin maachiin isaa haala namatti tolu laalaame inni biraa jookiidha jookiin burcuqqoon kuni akkuma as keessa jiru kana burcuqqoo jahaa fi maayikaadha jookii tokko qaba birri kuma lamaa fi dhibba shanii kan hixaanaati shittoodhaan aarfama jechuudha inni bichaan adda kuma shanii shittoon kun ammoo birri kuma tokkoo fi dhibba tokko jechuudha kan buddeena keessa kaayatanii birri kuma sadii jechuudha kan buddeenaa jechuudha inni kun kuma sadii tan bunaa xiqqashuu tana isillee birri dhibba sagalii akkasii itti aansee mandajatti bunaa tana birri dhibba sagalii mandajattiin bunaa kunillee birri dhibba sagalii sufraa nyaataatii fi kan bunaa walirratti sufraan kun baay'ee guddaadha birri lamaan afamee akka kana inni kun xiqqaa isaati inni kun xiqqaa isaati inni kun guddaa isaati akkuma sadii jedhanii birri kuma lamaa fi dhibba sagaliin karaa karree binnee akkuma sadii malee nuun jedhanii dishiin kun hiiqaa isaa kana wajjin birri kuma saddeet jechuudha hiiqaa isaa kana wajjin birri kuma saddeeti dishiinii televiziiniidha televiziinii dishii walirratti kuma soddomii sadii bitee abbaa soddomii lamaati televiziinii hedduu orijinaalii ta'ee fi kwaalitiidha jechuudha dishiidhaa fi televiziinii walirra birri kuma soddomii sadii tiivistaandiidha tiivistaandiin kun tiivistaandii hedduu kwaalitii ta'ee fi bareedaa ta'ee akkuma isin argitan kana tiivistaandiin kun yoo barbaadan kan gana guddatee argitanii hanga guddata yoo isin ajamtan hanga guddata yoo isin barbaadanillee hanga tana isin deebi'a akkaataa fedha keessaniitiin yoo barbaadan kana xiqqeessitanii yoo barbaadan ammoo kana guddisanii tashaarataatudha hanga isin barbaadan isin guddata hanga kana caalaa guddisuu waan hin feeneefi iddaan kunuyyuu baay'ata bakka hanga kana guddisuu fedhee masaabaan isaa tashaarataatti fayyadamee argitanii masaabaan isaa tashaarataatidhaan kan dalagame masaabaa sadi qaba yookaan keessa sadi qaba hedduu bareedaa gatii isaa fayyadamanii nama qofaa namoonni hajamtan kootaa keessaa dubbisaa ta'e kan birri kuma digdamii lama bicha bitachuu hin dandeettan itti aansee firiijiidha firiijii orijinaalii ta'ee fi hedduu bareedaa ta'e latira 280 maashaallah hedduu kwaalitiidha baay'ee bareedaadha waan biraatiin itti lixxiifin isaa irraan bannas laala reefu kaartoonii keessaa baasna argitanii sapiraayizii haadha jechuun isa kana kinuuti wanti hunduu akka ashagameen jira argitanii kinuuti meeshaan hundi isaa as keessa jira jechuudha kinuuti kanneen keessa jira walaa qulfii walaa maalii argitanii hundi isaa as keessa jira
ما شاء الله حالا نمت تولا إني كون قاتني صح بريكم عشان تاني ساديجة شورا فريج حالا كواليتي تأي في أوريجينالي تأي كقاتني صح أنا قاعد دلني زورا إني كون قارو باي كواليتي في أوريجينالي كتاسة إيه بدينا في إيه بدينا كنا أكون سلاقي تانكنا كنوتي إيه بدينا بريد بتاعتي في أوريجينالي تاعتي أسبرتي بكى ريدو كايتني في يوكام ماشيشا كايتني argitani riidu kaa'attanii fi maashishaan na jalaa jigeen hin jiru maaliin hin jiru jechaadha bakka riidu fitii fi maashishaati achi booda ni qaraqarama jechuudha maqarqaraa qaba taasii kan jalaa baaldii haa ta'u waan barbaadan kakaachuu dandeettanii gatiin eelee kanaan birii kuma 13 hin jechuudha sa'aatiin inni sa'aatii ammaa kan inni bitame taasii istoofiidha istoofii kana ammoo tanaatti dalagu hin argitanii istoofii baay'ee bareedduu taatee fi kwaalitii taatee masakkaa isiiti bakkee warra baasan distii kaayatanii bakkee makarattafaa kaayatanii akkasuma jala isiitti distii kaayatan jechuudha argitanii isa kanallee birrii 7,500 binne garuu amma booda gatiin isaa hin dabala meeshaaleen kennaa kana fakkaata wantoota osoo sirriitti akkamiin guutuu godhee kanaafuu qabna jettee asirratti buna kiiloo tokko jira sukkaara kiiloo tokko jira barbaree kiiloo tokko jira barbareen 1,300 fi bunni 1,600 barbareen 1,300 bunni 1,600 sukkaara birrii 300 fi taasisa uffata haadhaa fi uffanni haadhaa kan akka hodhame isinitti musaabota haalaan bareeda hedduu namatti tola uffata amma faashina ta'ee fi zabanaawii ta'ee jechuudha silaalaame asilaan qabisiin kun hin bareedu hin ilaala haalaan namatti tola silaa uffadhees ni mul'isa garuu baay'ee muddamaa jira nama sabiraas godhaan dhageessi himee jira haadheessi sabiraas godhaan haadheessi kuusuuf kan haadhatee namaara kanaaf jecha baay'ee muddamaa jira paartii xaan irratti walitti deemna itaasee inni kun kuusuratti kan kana kaabaa akkaan jechuudha argitanii kaabaa kaanii kinooti argitanii kuusuratti kan kana walitti kiyya haala isinatti kan kana akkana bareedanii isinitti afatti dhufan jechuudha maazanii kinooti argitanii maashaallaadha istaayiliin inni itti hodhame kun namatti tolu meelaadha haalaan bareeda callee mataa irraa dhufee jecha kanaatiif asirraa kuni akka nu ajajne akkanaa miti hedduu muddamne meeshaan kun uffanni aadaa kun guyyaa ba'ee keessaa bahee guyyaa 3 keessaa bahee jechuudha guyyaa 2 keessaa bahee sababsanii asukkaayii ta'ee ganaa jijjiirama jedha kunii fi kun akkana ganaa jijjiirama akkanatti miti haalaan bareedaa ta'e uffata kwaalitii jechuudha kan ajajne argitanii hin bareedu ilaala uffanni kun meeqaan bahee jechuun birrii 13 jechuudha maashaallaadha sababni 13 ta'ee fi kinooti kun akkana waan bareedee kan itti galee fi waan agamman argeeffatanii galee kan bishaan kennan akkana fakkaata viidiyoo ta'an akka qabadhees ni dhufuuf sirriitti kun akka laallama qabaas ni jedha